Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni maatii Yaaqoob YouTube channel kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel kanneen biyya keessas biyya alaas teessanii barumsa keenya karaa YouTube hordofaa jirtan ani nagaa kootti isin akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jennee jirra baga nagaan deebitan Yaaqoob YouTube channel barnoota afaan Oromoo qubee dubbisuu irraa kaasee jecha sagaleessuu jecha sagaleessin immoo sagalee guunee sagalee kanaa walitti finnee qubeedhaan jecha ijaarree jecharraatii hanga hima ijaarruutti kanneen waliin barachaa jirru kanneen waliin barataa turre ammas gara fuulduratti kan waliin baramtaa jechaadha. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel. Kanneen maatii keenya hin taane subscribe godhaa maatii keenya ta'a. Kanneen maatii keenya taatan immoo like, share, comment godhaa hiriyoota keessan hunda affeeraa isiniin jenna. Tole barnoota afaan Oromoo biyya keessas biyya alaas teessanii bilbila harka keessan jiruudhaan barachuudhaaf fedhaaf hawwii guddaa kanneen qabdan karaa Imoo, karaa Waasappii, karaa Telegiraamii, karaa Zuumii, karaa Googil Foormii, karaa barbaadan hundumaan sa'aatii barbaadanitti Yaaqoob YouTube channel irraa toora lakkoofsa bilbila iskiriinii irratti argamu kanaan nuuf bilbiltanii eloo jettanii barachuu ni dandeessu. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel ani barsaa Yaaqoobitti. Tole arras barumsa mata duree haaraadhaan walitti deebinee jirra. Har'a kan waliin barannu jechoota qubee daan eegalan jenna. Jechoota qubee maaliin eegalan? Qubee daatiin eegalan waliin barannaa jechaadha. Egaan viidiyoowwan lama hojjenne ture keessatti jechoota qubee caa fi baatiin eegalan hojjenne turre. Jechoota kanaan eegalan maal goone turre hojjenne turre. Har'a immoo jechoota qubee maaliin eegalan ilaallaa? Qubee daadhaan eegalan waliin ilaallaa jechaadha. Qubee daatiin jechoota maaliitu eegalu? Jechoota akkamiitu eegalu? Maal akkamitti akka fayyadamnu? Gabaabsinee waliin baranna kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel. Ani barsaa Yaaqoobitti. Subscribe godhaa maatii keenya ta'a. Tole jalqaba irratti jechoota qubee daadhaan eegalan maqaa namootaa kanneen ta'an waliin ilaalla. Maqaa namootaa kanneen ta'an muraasa isaanii waliin ilaalla. Maqaa namootaa kanneen ta'an. Akka fakkeenyaatti kana fudhaa. Dubbisaa kana. Dubbisaa sekendii tokkoon sinii kenna. Tole dubbiseetu jedhee namana. Maal jedha kun? Kun maal jedha? Daan dheeraadhaa? Waan jabaataadhaa? Iinasti xiqqaadhaa? Dhumarratti waan biraa qabaa? Taa biraa qaba. Maal jedha kun? Nama maqaan isaa eenyu jedhu haasa? Daawwiti jedhu haasa. Daawwiti. Namni maqaan isaa Daawwiti jedhamu haala kamiin barraa? Haala kanaan barraa jechaadha. Haala kanaan barraa. Haala kamiin? Haala amma argaa jirtan kanaan barraa. Namni maqaan isaa Daawwiti jedhamu. Tole kan biraa. Tole fakkeenya kan biraa. Dubbisaa kana. Kan dubbisaa mee fakkeenya kana dubbisaa kana waliin dubbisname. Dubbisaa mee kana. Kun maal jedha? Daan asitti dheeraadhaa? Waan jabaataa gabaabaadhaa? Naan jabaataa dheeraadha. Maal jedhee kun? Daawwannee jedhan. Daawwannee. Namni maqaan ishee daawwannee jedhamtu akkamitti barraa? Namni maqaan ishee daawwannee jedhamtu haala kanaan barraa jechaadha. Maqaa nama daawwannee jedhamu barreessaa yoo namni isiniin jedhe yookaan immoo barreessuu yoo barbaaddanii haala kamiin barreessitu? Haala kanaan barreessitu jechaadha. Haala kanaan barreessitu. Maqaa nama daawwannee jedhamu. Kan biraan immoo dubbisaa mee kana. Dubbisaa. Akka carraa ta'e namoota maal isiniin jedhaa? Daannoo jedhi naa barreessii jedhe isinitti himata. Daannoo jedhi barreessii namatti isinitti himata jechaadha. Namni maqaan isaa daannoo jedhamu maqaa koo naa barreessi yoo isiniin jedhe kan barreessitu haala kanaan barreessitu. Haala kanaan. Daan dheeraadhaa? Naan jabaataa gabaabaa dheeraadha. Jabaataa dheeraa gabaabaadha jechaadha. Amma kun maal jedhaa? Daannoo jedha. Daa aan lamaa naan lamaa oon tanillee lama. Maal jedha kuni? Daannoo jedha jechaadha. Kun maal jedhaa? Kun daannoo jedhaa jechaadha. Daannoo jedha. Nama maqaa daannoo jedhamu naa barreessi yoo isiniin jedhe akkamitti barreessitu? Haala kanaan barreessitu. Kan biraa dubbisaa kana. Kun maal jedhaan? Kun maal jedha? Dubbisaa sekendii lama. Tole dubbisteetti jedhee nama. Dubbisteetti jedhee mana. Maal jedha kun? Dagaagaa jedhama. Dagaagaa. Mee yaadadhaa nama maqaa isaa Dagaagaa jedhamu dhageessanii beektanii? Beektu wallaaltan. Yoo irraanfattan malee. Nama maqaan isaa Dagaagaa jedhamu barreessii maqaa koo naa barreessii yoo isiniin jedhe akkamitti barreessitu? Haala kanaan barreessitu jechaadha. Haala kanaan barreessitu. Tole hordoftoota maatii Yaaqoob YouTube channel. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channel. Haga maatii subscribe godhatan subscribe godhaa maatii keenya ta'a. Like, share, comment godhaa yaadaaf kee qabdan immoo nu biraan ga'a. Barumsa kana karaa onlaayinii mana keessa teessanii barachuu kanneen fedhaaf guddaa qabdan toora lakkoofsa bilbila iskiriinii irratti argamu karaa Waasappii, karaa Imoo, karaa Telegiraamii, karaa Googil Foormii, karaa isinitti tolee hundumaan sa'aatii isinii mijatutti yeroo hundatti barachuu ni dandeessu. Yaaqoob YouTube channel irraa ani barsaa Yaaqoobiiti. Ammas dubbisaa mee kana. Dubbisaa maal jedhaan kun? Kun maal jedha? Damee jedhaan. Damee.
Damee. Maqaan damee jedhamu beektanii? Mee ardaa. Nama maqaan isaa damee jedhamu dhageessanii beektanii? Beektu. Beektu. Damee jedhamee barreessuudhaa fi daangaa gabaabaadhaa maan dheeraadha. Maal jedha kun? Damee jedha. Damee jedhaan. Damee jedha jechaadha. Tole hordoftoota maatii keenyaa kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaali. Ani immoo Barsaa Yaaqoobiiti. Ammas itti fufnee waliin barataa jirra. Nu faana jirtu jedheen abdadha. Mee dubbisaa kana. Kun maal jedha? Kun maqaa namaati. Kunis maqaa namaati. Kunis maqaa namaati. Kana akka assaayimentiitti fudhattanii dubbistu. Akka assaayimentiitti fudhattanii dubbistu bira dabarraa kana. Kana bira dabarraa jechaadha. Bira dabarraa. Bira dabarraa kana. Bira dabarraa. Amma kunoo as geenye kunoo. As geenye. Maal jedha kun dubbisaame kun? Maqaa namaati kunillee. Dabalee jedha. Dabalee. Dabalee. Mee ardaa. Dabalee nama jedhamtu jirtu wallaa keessan. Yookaan bakka hojiin baratan ta'a. Yookaan hojiin hiriyaa ta'u waa iddootti tol beektu. Yookaan bakka hojii ta'uu danda'a. Nama maqaan ishee dabalee jedhamu. Barreessii maqaa kanaa barreessii. Yoo isheen jette haala kanaan barreessituuf jechaadha. Haala kanaan barreessitu. Fakkeenya biraa. Fakkeenya kan biraa. Kun immoo maqaa osoo hin taane jechoota qubee daadhaan eegalan. Isaan immoo guutanii jiru. Fakkeenya kana dubbisaame kun maal jedhama? Daan dheeraadhaa. Naan irra butaa gaan asitti dheeraadha. Maal jedha kun? Naan kun naan irra buta maddanatti. Naan irra buta. Maaliif irra butachaa maal jechuudha jenna? Qubee dubbifamaa gosa garaa garaa lama walitti taane yoo dhufe maaltu uumama jennee irra butatu uumamaa jenna. Irra butatu uumama jennee jechaadha. Irra butatu maal ta'a jennee uumama jenna. Daangaa jedha kun. Maal jedha? Kun daangaa jedha. Daangaa. Daangaa jedha jechaadha. Tole. Tole. Amma dubbisaame kana. Kan dubbisaame kana. Maal jedha kun? Daarii jedha. Daarii. Daan dheeraadhaa. Raan illee dheeraadha asitti. Maal jedha kun? Daarii jedhaan. Daarii. Daarii jedha. Daarii jedhaa jechaadha. Kun maal jedha? Daarii jedha. Kan biraa kunoo dubbisaa kana. Daan gabaabaadhaa. Raan jabaataa dheeraadha. Maal jedha kun? Kun immoo dirree jedha. Dirree. Dirree jedha jechuudha. Kun maal jedhaa? Kun dirree jedhaa. Kun daarii jedha. Tole. Tole. Kan gara dhumaarratti argamu kana. Kan gara dhumaarratti argaman kana. Waliin haa dubbisume. Maal jedha kun? Kun maal jedha? Kunoo. Kun maal jedha? Kana sadan immoo assaayimentii godhadhaatii yeroo teessan dubbisaa. Yaadaaf qabdan immoo booksiidhaan karaa keessaa nuuf ergaa. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaali. Ani Barsaa Yaaqoobiiti. Jecha dhumaa tokko dubbisnee xumurra. Dubbisaame kana. Maal jedha kun? Daddaraaroo jedha. Daddaraaroo. Jecha daddaraaroo jedhu kana keessatti maaltu baay'eedha? Jecha kana keessatti jechaadha. Daddaraaroo kana keessatti daddaraaroo jecha jedhu kana keessatti jecha daddaraaroo jedhu kana keessatti daan gabaabaadhaa. Daan asitti illee jabaataa gabaabaadhaa. Raan gabaabaadhaa. Asitti illee raan dheeraadha. Akkanatti barraa daddaraaroo jechuudha. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaalii. Ani Barsaa Yaaqoobiiti. Haga viidiyoo biraa walitti nutti waraabulaa deebanaa. Sabiskiraayib, laayik, sheer, koomentii godhaa yaadaaf keessa qabdan biraan gahaa iddoo gaarii tura.